السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام هركفون المان oromoo jirra jirtu nagaa ooltanii fayyaa wayyaa baga jiraattan baga nagaan ooltanii kan nu daawwachaa jirtaniif kan nu hordofaa jirtan hundi keessanuu bahaa fi dhiyaa fi kaabaa fi kibba hundi keessan ilmaan oromoodha biyya duniyaa mararra jirtan hundinuu baga jiraattanii hedduu kan ammoo sanirraa badde dhiifama. Xiqqoo gurannarra kaa'amee jira yuutuubii oduun hin gahin duu saabskiraab isheen liib isheenuun hin gahinan daangaa darbe kanaafuu immoo amma viidiyoodhaan waraabee sheer godhuu barbaadeeti fayyaataa jira adda addaa warri viidiyoon kun haala ta'e isin bira gallee sheer laayik saabskiraab godhuu hin dagatinaa nu jajjabeessa isin jechaati. Waan nu muufachiise ummata islaamaa ummata aalamaa muufachiise hunda qalbii keenya nu daake hunda waan qalbii islaamaa daake hunda rabbiin isa qalbii haa daaku. Nama islaamaa qalbii daakuuf deemu dhiiga islaamaatiif deemu maqaa balleessii islaamaatiif deemu hunda rabbiin isa maqaa haa balleessu rabbiin qalbii isa haa daaku rabbiin isa haa hongessu rabbiin rasuula uumee nutti erge namtichi sanis isatu uume rabbiin isa haa hongessu hamtuudhaan rabbi isa nu haa dhageessu waan ni ta'e haa ta'utii hanga dhumaa kana daawwattan jechuun barbaada. Ani immoo ulamaan keenya sirraa dubbatanii jiran hayyoonni sirraa dubbatanii jiran warri amantii kiristaanaa irraa dubbataa jira. Kana hundarraa immoo ummata keenya waa'ee waan hubatin waa'ee kanarraa gama WBOtti dabsanii waa dubbachaa jiranii fi ilaalcha biraa keessa galanii yaada akkasii dubbatan hubachiisuu barbaadeeti. Hanga dhumaa kun daawwattan isin jechuun barbaada. Ilmaan Oromoodha hundi keessan tokkummaan Oromoodha barbaachisaa waan ta'eef Oromoon ammoo adda bahuun diinaa waan barbaachisaa ta'eef kana hundaa'u addaan baasee isiniif dubbachuun barbaada. Namtichi kuni Naasir Hamzaa ilaalcha godhateet yookaan ammoo Juwaarii fi Naasir Hamzaa jedduu waan inni dubbateef waan san dubbate Juwaar eenyu akka jibbaa turee fi eenyu akka feenillee Oromoon guutuun ni beekaa naman gaafatu. Namtichi kunis ammoo ilaalcha maalii akka qabu dheengaddallee deebihee namni dubbisee sagalee isaadha liivirratti gadhiisee jira nama gala jechuudha. Nami tokko nama WBO bakka bu'ee yookaan ammoo bilisummaa Oromoo miseensa bilisummaa Oromooti yookaan ammoo WBO keessa yookaan ABO keessa jiruudha. Namni kuni dhaaba kanaan hoogganamu yookiin ammoo hoogganuudha. Qabsoon dhufaa jirtu tunillee yoo waan kanaan kan hoogganamtu taate qilee haa buutuuti bilisummaan kanaan dhuftee jedhu lamaa meeqatu dubbatee dargaggeessa meeqatu dubbatee hayyoota meeqatu jibbe jechuu waan kana. Wanni kuni dhaaba bakka bu'ee yookaan ammoo adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee waan dubbatetti fakkaatee uummanni dubbachaa jira. Namni hedduun Facebook irratti illee barreessaa jiran yookaan gurubii adda addaa irratti illee Telegram irratti illee waa hedduutu yaada baatamaa jira. Wanni jaamaa jirus namtichi kuni WBO bakka bu'eeti. Namtichi WBO bakka bu'u tokko waan akkasii dubbate nabiyyi keenya arrabsee jedhanii hedduu dubbataa jiran. Nabiyyiin kan Oromootii miti kan Oromoo qofaa miti kan mootii aalamaa waan ta'eefu aalama guutuudha. Nabiyyi rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam aalamaati mootii aalamaati. Namticha rabbiin maqaa nabiyyii kiyya jedhee waame jaalatamaa faarfama sallallahu alaihi wasallam rahmanni rabbii irraa jiraatu. Bakka san irra deebi'ee lammataa dubbachuus hin barbaadu nan barbaachisu illee. Namtichi waan san hamma fedhee dubbateef hanga firee xeefii rasuula maqaa balleessuu hin danda'u hanga firee xeefiidha jechuudha. Firee xeefii akka nama goote situ quuxxee hin dhagamne san hanga san irraa waan hir'isuu hin qabu jechuudha. Garuu ummata islaamaa aalama kana guutuu qalbii daake rabbiin waan isa qalbii daakaatti hafiduu jennammo. Allahumma taqabbal yaa rabbi. Gama biraatiin tokkummaa Oromoodhaa adda facaasuuf Oromoo gufachiisuuf Oromoo muufachiisuuf namtichi sun wanni dubbate hundinuu akka Oromoon adda qoodamtu nama karoora qabudha. Addi bilisummaa Oromoo nama immoo Oromoon tokko ta'ee haa deemu tokko taanee obbolummaa keenyaan diina falmannee haa jiraannu. Oromummaaf du'aa jirra amantiif du'aa hin jirru jedhee nama yeroo hunda karoora kanaa qabu hojiitti jiru ummata Oromoo gorsaa jiru ummata Oromoo barsiisaa jiru. WBO eenyu bakka bu'aa yoo jenne WBO jaalman roob bakka bu'a. Namni kun hidhatee hidhannoo keessa hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n ammoo nama kana bakka buufatee biyya alaa keessa nama dippiloomaasii gaggeessaa jiru miti. Nama akkasii kana dulloota laalan ijatti hin tolle dubbatan dubbiin isaan tolle namtichi amma isaa feeree beekan gullummaa moo wallaalan gullummaa jettaniin suni nama yeroo hunda ju'aa arrabsu jechuu taa'eetuma.
nama Oromoo kana marroos nama arrabsaa ture inni. Nama Jawaaris arrabsaa ture, nama Kaafaawus arrabsaa ture, nama eenyuma takkaafuu nama hunda qeeqaa ture jechuudha. Nama akkanumaan as beetuma nama qeequ, nama arrabsu, nama bu'aa takka hin qabne, nama dhaaba kanaafillee gahee takka hin qabne, nama yoo gaafatte gaheen kiyya kana adda bilisummaa Oromoo biratti hin jenne, nama akkasii kana har'a deebisanii nama WBO bakka bu'ee waan kana dubbate yoo WBO'n as bahee ibsan baafne nuti WBO jibbinee nama jiru hedduu dhagaa jirra jechuudha. Ulamaa illeen qabsoon ummata kanaan dhufte qilee haa buutu jedhanii jiran. Maaliif namni kun akka jabaa nu mufachiisee jira jecha diinni Yahudaan amata meeqa rasuula balaaleffatullee jeen bienne as bahee waan akkasii dubbate jechuudha. Kanaafuu nuti afaan isaa beennaa hirraa beennaa isa dafnee itti aarii goone malee aalamni guutuun waan kana duu dhagahe waan aalamni guutuun dubbii kanarraa hirmaatee nama kanatti bobba'u waan ta'eef. Garuu ummati Oromoodhaa namtichi kun diina tahuu akka hubattan hin barbaadu. Tokkoffaa namtichi kun diina ilmaan Oromoo ta'uudha hubadhaa. Diina ilmoota Islaamaa qofa osoo hin taane diina ilmaan Oromooti. Namni ilmaan Oromoo amantiidhaan adda qoodu gaafa lubbuun dhufteehu gaafa isin Islaamaa namtichi shaadaa gootan wajji isin ajjeefna achi ba'a jarri kun kaafira isaan ajjeefna jennaan walii wareega kaffalee ilmaan Oromooti. Seenaan amantii kiristaanaa Oromootis ni beeka, seenaan amantii Islaamaatis ni beeka kana. Osoo gaafsan jarri kun adda bahee ummata nu dhiisee jara ficcisiisee ofii hafellee oduu jedhanii gaafsan ni jedhama ture. Oduu gaafsan jarri sun bakka takkatti dhumuu dhabee har'a Oromoon adda nan bahee jiraatu. Jaarraa abbaa gadaa jireenya ofii dhabee nama qabsaa ture. Umrii isaa waan jaa ture. Warri kaleessa du'anii darban har'a oddeebe maal nuun jedhan ogaa jechaa turu maal inni? Allahu akbar hin jenne bar yaa Oromoo jechaa ture malee. Allahu akbar oduu jee karaa Islaamaatii jihaada. Hayyooti Oromoodhaa darban karaa Arusii, Baalee, Harargee keessaa biyya adda addaa keessaa ummanni darbe suni seenaa qabsoo Oromoodhaa hidda godhee gadi dhaabee Oromummaa namaa cimsee akka Oromoon tokko ta'u godhee warri darbe sun hundinuu uummata Islaamaati. Yeroo ammaa kanatti maqaa Oromummaatti kan dhumaa jiru ilmaan Oromooti, ilmaan Islaamaati. Kana walitti himnu namni irraan haasa'in hin jiru kanan haasa'u. Amma ammoo waan ani jechuu barbaadu warroota hubannoo hin qabne yookaan ammoo aarii waan kun mataa isaan bahee jiru. Namni kun dhaaba bilisummaa Oromoo bakka bu'a yookaan WBO bakka bu'uudhaan waan kana dubbatee yookaan ammoo nama dhaaba san keessa jiru waan dubbate. Waan akkasii barbaachisaa miti obboleeyyan kiyya. Gammachuu ayyaanaa yoo dhageessanii jirtan WBO'n ABO'n amantii fedhe kunuunsa, amantii fedhe guddisa, amantii fedhe kabaja jechuu dhageessan moo dhageenya. Amantii ilmaan Oromoo dhiiga gad dhangalaasu, amantii ilmaan Oromoo lafarraa buqqisu, amantii ilmaan Oromoo hiyyeessa godhu garuu hin feenuu je. Eenyu baanaree sun? Amantii gurbaan sun dhiyengadda warra harka muraa fi harma muraa san gaarfanna amantii Islaamarra jeessan baana jechuu. Gammachuu ayyaanaadha akkas je. Amantii ilmaan Oromoodhaa buqqisu manarraa, lafarraa, mana ari'u, dhiiga dhangalaasu, gudiyyeddii irra dalagu, gocha sukanneessa hojjetu. Amantii akkasii hin feenuu je. Maali? Beete kiristaanna jaarrajaniiti Finfinnee qarqara deeman dachee Oromoo saamanii mana namaa buqqisaniiti jaarrataa turan. Eenyu isaan sun? Warroota harka muraatii fi harma muraatii fi harka muraasan namticha kaleessa inni isaan gaarfanna Oromoo amantii Islaamaa qaburra kan jeessan. Namni waan kana fedha qabu immoo nafxeenyota ta'uu hin dagatina. Adda bilisummaa Oromoo immoo nama nafxeenyota walii diinaati, walii firaa miti. Bakka tana hubadhaa. Namtichi kuni diina yeroo ammaa uummata keenya fixaa jiru akka ta'e hubadhaa. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo yookaan WBO ABO uummata qabsaa jiruuf immoo diinni amma jiru kun garaagarummaan isaa walitti hin dhiyaatu jechuudha. Oromoon walloo uummata Islaama qulqulluu namni tokko keessaa beetakiristaana hin dhanne jechuudha. Namni tokko nu keessa beetakiristaana dhaquun afaan Oromoo dubbatu walloo keessatti. Amantii abbaa takkaatu hin qabu jechuudha. Amantii Islaamaa qofa. Garuu ibiddi samii nutti roobaa ture baatii darbee jira jechuudha. Ibiddi samii uummata Oromoo wallootti roobaa ture baatii darbee jira. Quba qabdan yoo quban qabaannes ni dhageessan amma dhaguu dandeessan jechuudha. Billi bakka tokko tokko dalagee jira. Diinni kaleessa ibidda samiirraa nutti roobaa ture immoo amma ilmaan Oromoo keessa deebihee gocha sukanneessa dalagaa jira. Lubbuu namaa bakkuma argetti gataa jira jechuudha saasan. Magaalaa Makkannaa keessatti yookaan Axaayii keessatti ilma Oromoodhaa bakka arganitti dhahaniitu ajjeesaa jiran.
oromummaaf du'aa jirra malee amantii islaamaatiif du'aa jirra malee waa biraatiif miti jechuudha. Lafee keenyatuun kan jibbame lafa keenyaa fi amantii keenyaa fi oromummaa keenyaaf. Nuti garuu kan dursinu amantii sin feenu astaghfirullah oromummaa sin feenu ka biraatis maqaa dha'uun feenu illaa amantii keenya. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah eega jenneen baadatti ka biraa lakkaawwanna jechuudha. Nuti dura sanyii lakkaawwatuun oduun taane amantii lakkaawwanna amantiidha kan dursinu abbaa takka dura haadha abbaa kan caalu hin jiru jechuudha. Haadha abbaa kan keenyu akka ta'e barteetti sana hin baadatti of himtaa miire nuti immoo amantii islaamaa dursina kan hunda dura caalu amantii islaamaati. Amantii keenyaan baadatti sana eenyummaa keenyaa barra jechuudha. Sana beeka. Abbaa takka hungaarfannu amantii islaamaatiin alatti. Warroonni gariin dura Oromoo dursineetti amantii akkasii jedha. Warri immoo shamarran Oromoodha aadaan beekanii qeessarraa rifeensaa uffatanii warri jiru sunis akkas jeessa waan sanis dubbate ture. Dhugaadha qaba. Ni rakkate. Namni qulqulluun dubartii islaamaati. Namni bareedduun dubartii islaamaati. Qaamni ishii mul'atu. Qaama bareedaa waa ishii irratti uwwifteerti. Udduu ishii ilaaleen argu. Fuula ishii ilaaleen argu. Rifeensa ishii ilaaleen argu. Malki ishii dhaadhabe. Ni dheeboteef. Hin hawweef. Achi gahuu dadhabe. Namni gaafa si hasadee fi gaafa si jibbe waan sin hin jenne hin qabu. Muuzii qonca'ee muuzii irraa qola qoncisanii lafa kaahanii fi taqolaa wajjin gabaa buusan tam nyaatta jennaan taqola keessaatii je taqola qolirraan qunceensan hin nyaadha malee taqolirraa qunceetitii sinis irra bu'ee jira awwaareen dha'ee jira akkamiin hin nyaadhaa je teenya ta muuzii keessa jirtu qolirraan qunceensan taateeti. Amantiin fedhe amantiin ortodoksiidha yookaan ammoo ummata warra kitaabii qara'u yookaan tooraatii fi injila warra qaraan suni amantiin isaanii uffatanii bobbahanii galuudha beekan akka dhageenyetti ni uffatanis of sattaranis jechuudha. Qullaa hudduu qullaa fi qaama qullaa dhiira keessa dhaabbadhu sirbiin amantiin eeyyaman jiru. Warra amantiin ala akka sa'aatti bobbahee galu yoo ta'e malee warra amantii biraatiin qabus seera akkasii nama qaba. Garuu amantii isaanii hin beeku numan dhagahe malee beekee dubbachaa hin jiru. Amantii namaallee isheen hin barbaadu hin fedhuus. Maaliif adabanuuf biteera quraana rabbiitu dubbateera. Amantii namaa hin tuqinaa kanamaa tuqxe keettuun tuqamaa kan jeessan hin barbaannu namacha waa balleesse hojii waa balleessuu hin barbaannu. Garuu ilmaan Oromoo wanni isinii dhaamu wanni jechuu barbaadu wanni ilmaan Oromoo walumaa galattu isiniif dhaamuu barbaadu. Namni kun waboo bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Hanga firee xeefii Oromoo bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Namni sun nu qabsoo bilisummaa nuu fidee yookaan naga nu godhuufis hin danda'u. Qooda bilisummaa keessaa oduu qabaate heera adda bilisummaa Oromoo oduu harkaa qabaate sodaa heeraatiif as baheen dubbatu. Seerri itti gaafachiisa. Isa gaafachiisa jechuudha. Seera cabsee waa takka godhuu hin danda'u. Fakkeenyaan sinii dubbadha mararaa guddina waan jee qaba. Gaafa Jawaar isaanitti guutee kaafoo ta'e Jawaar amma dura seeraan ala jiraataa ture je. Itti gaafatamummaa nama tokko jalaa hin jiru je. Amma baada Jawaar waan fedhe ta'u waan fedhe balleessu itti gaafatamaan kaafaoodha je. Yoo yaaddattan. Waan kana yoo yaaddattan ta'e akkasii jechuudha mararaa guddina. Ammaas wannan jechuu barbaade. Namni kun adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u. Adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u. Waboo bakka hin bu'u. Eenyu tokkoo bakka hin bu'u. Nama yoo ga'ee nagahee gaafatte hin qabne nama yoo seera gaafatte seera kana keessa jira jedhee seerri isiniif hin himne nama akkasii kanaan waboo nama bakka buutu kana jedhe aboo waan kana ibsa baasuu qaba jettanii qalbii isin hin badin. Oromoo adda qooduudhaaf waboo duratti gufuu ta'uudhaaf wanni hin ijaaramne hin jiru wanni hin hojjetamne hin jiru wanni hin godhamne hin jiru. Waamti kun ajandaa ta'e Oromoodhaaf haasamuunu kana isaanuma jechuun fedhimti isaan qabanuu kana. Wannumti amma kana torban kana mobilishan kana guutuu keessa deeme kunu bulishan moo kana ga'eedha. Kanuma godhuun ajandaa diinaati kun. Ajandaa diinaa ulamaa'ii guutuu as baasee dargaggeessa guutuu abbaasee hayyoota guutuu abbaasee
amantii adda addaatiin hunda siyaasee nama waan dubbisaa jiruufu ajandaa uummata Oromootii bananii uummata Oromoo burjaajessuu waan barbaadan karaa addaatiin jechuudha. Amantii walitti nu buusuuf gaafa mokkoraa turanis ulamaan irraa dubbatetti himee jira jechuu diina. Nuti walitti hin buunu lubbuu namaan balleessinaa karaa qabeenyaatiin, karaa amantiitiin, karaa sanyiitiin waan hin godhamne hin jiru, karaa arrabsootiin hundi nutti milkoonnee har'a nuuf hafee jira. Amma immoo WBO'n galma ga'uudhaaf tarkaaffiin isaadhaa oowwee heddummaatti dhiyaatee calleessuudhaaf deemee jennaani waan kana gabbaase namtichi garagalee ulamaa illeen eega qabsoon bilisummaa Oromoodha waan tana taatu taate qilee haa buutuutti haa jennuu je maaliif amantii tuqame gaa amantiin tuqame sun immoo wareega nu kaffalchiisuuf waan ta'uuf ummanni waan san keessa gale jechuudha. Nuti bakka amantiin keenya tuqetti wareega kaffaluun keenya waan hin oolle jechuudha. Waan rabbiin nuuf fayyame naman tuqina kan amantii tuqe immoo duubatti hin jiinaan waan rabbiin nuuf kenne jechuudha. Nu amantii tuqamuurraa duubatti hin jennu. Nama bakka amantiin keenya tuqametti isin alatti nama tuquun seeraan nu dha'u amantii islaamaa nu dha'u naman tuqnu afaan keenyaanis harka keenyaanis amantiin islaamaa amma kana jabaata. Garuu addi bilisummaa Oromootis seera adabbii qaba, seera adabaa qaba, seera wal barsiisee qaba, kaayyoo qaba, waadaa qaba. Akkaan gandaan naman qoonne, akkaan gosaan naman qoonne, akkaan amantiin naman qoonne jee kakuu qaba, waadaa qaba jechuudha. Namtichi kun nama waadaa hin qabne, nama kakuu hin qabne, nama dhaaba kana keessaa heera hin qabne, seera hin qabne jechuudha. Oduu dhaaba kana keessaa seeraa fi heera waan qabaatu taate as bahee gaaf kaan arusii qarrabsee gaaf kaan baale gaaf kaan shawaa ummata shawaa dhoqqeedha jee arrabse jechuudha. Adda addaan amantii biyya naman arrabsine hin qabu namtichi kun. Oduu amantii sin barbaadina. Dhaaba bilisummaa Oromoo jalattis nama hiriiruun ta'uu hin barbaadina. Oduu safuu beekee safuu jedhee dubbata. Oduu safuu beekee yookaan ammoo kabaja Oromoo beekee yookaan ilma Oromoo kabaju taate shawaa jedhee Oromoo bal'aa guutuu hayyuu meeqa keessa jiruun arrabsu arsii jedhee hayyuu meeqa keessa jiruun arrabsu biyya adda addaa baale maxirqee jedhee wallagga jedhee faarsee addaan arrabsu jechuudha. Nama qaanyii safuu hin beeknedha. Maqaa jaartii Jawaar irratti namtichi gaafitti dhiyeessisuun jaartii Jawaar gaafate waa hedduu gaafate waan ni laaqeessa dhageessaniirta jechuudha. Nama akkasii kana nama safuu hin beekne kabaja hin beekne addi bilisummaa Oromoo safuu si barsiisa. Kabaja si barsiisa. Eenyummaa Oromummaa si barsiisa. Bakka seera cabsite waadaatti galta itti kakatta jechuudha. Namtichi waadaa galee kakatee as bahee waan kana godha jettanii hin yaadina. Kuni nama yookaan gantuu yookaan ergamtuu yookaan ammoo nama bu'aa hin qabne afaanumaan biliivii waraabee iyyuu bareedha. Kanaaf Oromoon waan akkasirraa duubatti jedhaatii qabsoo keessanitti fufa tokkummaa keessan jabeessaa. Diin akkasii bakka gartanitti mogola. Tarkaanfii barbaachisu irratti fudhaa. Hin feenu diin akkasii. Kan Oromoon of keessaa balaaleffatuu qabu diina isa akkanaa Oromoo adda qooduudhaaf waa baafatee fiigu jechuudha. Namticha waa baafatee fiigu akkasii kana nuti amantii Islaamaa, amantii Abbaa fedhee, amantii eenyuu fedhee tuqnee hin beenu. Oromummaan nun tuqaminii waliin haa duunu, waliin haa ajjeefnu. Lafa keenyaa fi lafa keenya irratti abbaa taanu. Amantii walii kabajnee haa jiraannu. Tokkummaa keenya cimsannee obbolummaa keenyaan haa jiraannu. Rabbiinuu masalaa fi duniyaa jira walaa kiraa hin jedhi malee masalaa fi duniyaa tana wajjin jiraatuudhaan nun dhorkine jechuudha. Shari'aan amantiidhaa kaafira wajjin masalaa duniyaatiif wajjin jiraatu nun dhowwine. Akka kaafira wajjin hin jiraanne, akka kaafira wajjin gabayaan godhanne, akka kaafiratti hin dhiyaanne hin jenne. Garuu qooliin jee gibiriin kaffallee saara sheenes ni jira. Garuu waan kana akkasitti wanni jedhaman jiru jechuudha. Lakki nuti isin hin tunne nuun tuqina. Ka jamii aduun baanne isa fokkataa akkanaa mataan cabarraree shokolaataa jeen homaa diraakaan. Abu Musa Abu Ama shokolaataa isa akkanaa kana jenne jeenga shokolaataan isa keessanii kana. Shokolaataan kan bu'aa hin qabne garte sukkaar bichaa namatti ta'u isa keessanii kana. Ummata yoo laalan bu'aa hin qabne namu arrabsuu fi namu irratti ol oofuu malee. Kayyoo gahee takka gaafatte seenaa takka gaafatte seenaa gaarii siin kennin yaada gaarii siin kennin kabaja gaarii uummata Oromootiif hin qabne nama akkanaa kana laaltanii jala deemtanii Oromoo mataa of hin jeeqina. Tokkummaa Oromoo qusadha. Dogongoraa akkasii wallaalaa akkasii ofuma keessa baasa.
warri bira dhiyaatan ammoo nama akkasii kan adaba itti hora. Ummanni islaamaa nama akkasitti dhiyaatan adaba itti hora. Kun dhaamsa ilmaan Oromoo walii galaati. Warri amantii biraa qabdanis kan Oromummaa isinii dhagahamu, kan Oromummaa islaamas ta'e kiristaanas ta'e beenxees ta'e waliin jiraanna jettanii yaaddan namoota akkasii tarkaanfii irratti fudhaa bakka barbaachisaa ta'etti. Seera jala oolcha. Seeraan haa gaafatamu, haa hidhamu, haa adabamu. Namni boru dhufe kan biraatti hin deebi'u. Afaan hin badu boruus kan biraa dhufe. Amantii fedhe irratti tarkaanfii akkasiin fudhatu jechuun namni biraa. Waan hin fakkaanne of keessaa laxxafuun afaan kana itti nyaatuuf rabbi namaa uume malee akka argan of keessaa itti tufuufi miti jechuudha. Wanni baasan hin deebi'u. Waa baasuun dura qusadhu jaa rabbiinis ilma namaatis. Manguddoon Oromootis hayyuun Oromootis waa dubbachuun dura hubadhu. Maaliif hubattee dubbattee falata. Oduun hubatii yoo dubbatte falfala ta'e sitti mul'ata jechuudha. Kun sakkanaa kan yoo ilaalan ijaan tolle dhaggeeffatan gurratiin tolle kan wallaalota hoolota ummata bu'aa hin qabne waan akkanaa kanaafuu ummanni Oromoodhaa mirga laatuuf hin qabu, gurra laatuuf hin qabu, yaada laatuuf hin qabu. Balaaleffatee bira darbuu qaba. Nuti amantii islaamaa nama tokko irraan callifnu duubattis hin jennu. Fayyaa taa jiraadhaadha. Dhaaba takka bakka hin bu'u. Odaa tarbiitis irraa dubbatee jira. Adda bilisummaa Oromootis ibsa baasee jira. Oromoon hundinuu ni beeka jechuudha. Safuun cabsu namni safuu keessatti jiraatu. Namni hoogganaa jalatti jiraatu hooggana isaa kabaja. Yoo ka biraa dadhabe hooggana isaa kabaja. Hooggana isaa sodaata. Seera sodaata jechuudha. Namni seera sodaate waa daangaan darbu. Namni seera sodaanne immoo seera hin qabu. Akka jettu dubartiin Oromoodha saani gaadii hin qabnee fi dubartiin nikaa hin qabne akka takka bakka garteetti mul'atu dandeessi jechuudha. Akkasanii fayyaa taa jiraadhaa. Bultiinis nagaa, gallamnis nagaa jenna gallabaa fayyaa taa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kan viidiyoo sitti tole immoo laayik sheer godhi immoo kana raawwataate viidiyoo si bira ga'e saabskiraayib godhiin nu jajjabeessi. Saabskiraayib guutuu dhabuudhaan kuma hin guunne rakkoo saniifiin uggurame amma liivii yeroo hedduu isheen ture uggurana irra kaameera amma baasii tokko danda'e liivii isheen fayyaa taa jiraadhaa. Assalaamu alaikum.